person is never disturbed. Baati sadi mokoreetiin dadhabeedha marimtuudhaan. Your Kaznisha privacy. jallisha mo. Slovakia kajo kana. Click and secure your data. The non-authorized Maarree jallisaadha. your privacy. Islisha Kaznisha Marza Kaznisha Baati sadiin dubbisa ijaa. Kaznisha Just one jallisha. click and secure your Yaa mucaan data. kun dilii na naqa. The non-authorized Akkasi person wallaalee is never diintii disturbed. Your goottee privacy. isin dubbisa. Your life. Kaznicha, Your privacy. Kaznisha, jallisha. Just one click and secure your data. jallisha The dhabu non-authorized person is never disturbed. Your privacy. Ay, Your Marza life. Your bo. privacy. A'uuzu bi. Hanga dhumatti Ira. jira. Secure your data. Bo Hidaayidaa dura The teessisanii. non-authorized person is never disturbed. Your privacy. Abo dira. Your life. Your privacy. Bulgat. Just one click. and Oh, secure ira mo your dala. data. The akwana non-authorized ummata person is ati never dengete disturbed. yettensan. Your privacy. Kham. Your life. Orma jeddalu. Your Answer. privacy. Eh jaar. Just one click. inni maan jenne amma kan The non-authorized person is ay never nama nama disturbed. hojii Your jiru fidda privacy. Asaanti tino. Asaanti tara naanim ne barabdeet. Yani nama hundana simu Just qaba. one click and secure your barree data. midhaan kaan zamaanu The non-authorized person Yom. is never disturbed. Your privacy. Your life. Your privacy. dagatte Just wal one barree click and secure your data. Dhiifama The tijjaarri non-authorized qalbiin person qabu. is never disturbed. Your privacy. Your Asaantii. life. Your privacy. Asaantii ol barra madura akka. Just one click and secure your Ay. data. The Kan beekaaf jaan kun dhalaa dubbisu wallahi. disturb your Kan privacy. madura ol barre ka. Your life. Your privacy. Wallahi. Just one click and secure your data. Video jaanii nama beetiya. Disturb your privacy. Rumaana. Your life. Your privacy. Just one click. Waalaikum salaam. Akkami rummi? The non-authorized person is never disturb your privacy. Nagaya qabda. Your life. Your privacy. Wow. Mee naa guddis taraa takka caalii taraa takka rummaana kana guddisuu hin The dandeenyu. non-authorized person Whoa. is never disturb your privacy. Your life. Your privacy. Just one click. Rummaanaa fi warda walirra seenan isa. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life. Your privacy. Qaalii sabaa. Just one click and secure Qaalii your data. sabaaban. The non-authorized person Rumaanan si is never guddisa. disturb your privacy. Haa guyyaa Your keessa life. rabbi nama Your hundaan. privacy. Zammaanoo dubbisa wallaalte. Just one click. Ati kai dabaree dhamee osoo wajjin taa'u jedhas gubbarraan. Mono the your privacy. Your life. Your privacy. Wallahi namni raanuma godha. Salittuu beektaan tureen naa bana. And secure your data. The non-authorized person is never Barboo disturb your zammaanoo privacy. ansi kana amma dura Your horitti life. eegee. Your privacy. Siqan Just one click. and Maalitti secure your eegee data. siqan sumatee horitti eegeera amma dura. Disturb your privacy. Your life. Your privacy. Anuma ta'e horitti. Just one Amata click. jaadura. Secure your data. The non-authorized person. Qaalii sabaa. Bicoo amma kutte san fakkaataati. Qaalii sabaa. Your Yera. life. Your privacy. Barte jaaltu. Secure your data. sumatee horitti The eegi non-authorized person is never disturb your privacy. Your life. Your privacy. Ni taatee anu kan caaltuu re'etti eegeen One click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life. Your privacy. Akkamitti wallahi namni takkaa miila lafaan jidduu seenee beela gisee waan ajjee The ibidda na qabsiisa. non-authorized person is never disturb your privacy. istiidoo waan isin jedha geesse Your privacy. Wallahi ibidda na qabsiisa. irra deebiif zamaanu Just one click and secure your data. Takkaa namni miila lafaan jidduu seenee beela gisee waan ajjee ibidda na qabsiisa. Wallahi lubbuun Your life. Your bituu privacy. midhaan jee. Maal Just one jettu click and secure your data. The non-authorized person is never Ifa dhaar bakka kanaataan irra deebi'uuf. maal naan jette maal naan Your jette. privacy. Namna miila lamaa jiru. Just one click Hedduun and dhaga. secure your data. Egaa milishaan si qabalte hedduun dhageessu. Is never disturb your privacy. Takkaa namni maarreen seenin maarreedha. Just one Takkaa namni miila lamaan jidduu seenee beela gisee waan ajjee ibidda na qabata wallahi. Hedduun dhagosa gurra. Milishaa akka balle. Your life, your privacy. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your Hi. life, your privacy.
Just Zamana one kana na managaya tu lagarre wallahi. The non-authorized person is never disturb your privacy. Wardaatu Ay kasee. kita gawari Itoophiyaa wanti. Waan kana ta'e nam. Garuu seenuu birraa. Just one click to secure your data. Naanaati Siraj. Ay maamee Joker welcome. Naanaati Siraj. Your life, your privacy. Yo, Assalamualaikum. Malik nama darbitana. The non-authorized Ay person is never dubulbuli. disturb your privacy. Waay wardaa xiqqoot. Wardaa gaafa ijoolleen. Assalamualaikum. Just one click. Waalaikum salaam. Seensaan dubbatan. The non-authorized person is never disturb your privacy. Malik nama Your life, darbitana mo. your privacy. Oo dhiifama naaniyyee barsii viidiyoo banatu hidhe lubbu. Waa fakkaata. The non-authorized person is never disturb your privacy. Ay micooltu maaliif wardaa na fakkaata? Just one click Wardan. and secure your data. The non-authorized Wardani. person is never disturb Huh? your privacy. Intala baadiyyaan. Abootii. Just one click and Aboti secure your koga. data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Eega abootiin nama guddaa na jalaan godhini. Your privacy. Ay intala baadiyyaa welcome. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never Mee viidiyoo banadhaa? Yung darbina. Yung darbina. Ah viidiyoo banadhaa sin darbi. Naanaati dafi dubbatu fudhatamatti manna Just obsin one click and secure your data. The non-authorized person is never Okay, disturb naman your darbina. Ah viidiyoo banadhaa. privacy. Ano maaf taate ishiin tun? Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturbed. Yoo jedhamte viidiyoo dhabdu viidiyoo banadhu. Your life, your privacy. Stereo. Just one click and secure your Ini data. ano man ako balchiso The din. non-authorized person is Hindi never daw disturbed magkabira. your privacy. Your life, your privacy. Lagi. Ha. Mga kabalchiso ra ba rin dahil joke mali. Waan biraa raaba. Person is never disturbed your privacy. Your life, your privacy. Wayya. Just one click. Inni numa ako balchiseete. Ate ama viidiyoo The banadhu. non-authorized person is never disturbed your privacy. Tekis mo ba na dito mo ano so that. Haya sumalalo finito. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your privacy. Just one click and secure your data. May duba. Ba The derang. non-authorized person. Masha Allah wallahi kharu Your qab. life, Abdi milka. Ha? just one click and secure your Abden fo data. derang. Me? The non-authorized person is never disturb your privacy. Garuu ati xiqqishoo dare Your daa'ima. life, your privacy. Just one click and secure Take your a shot data. The Eh. non-authorized person is never disturb your Ni jirjirte privacy. mo. Maal taate? Your life, your privacy. Amaaniyaa. Amaaniyaan dhuftee naqe. Data. The non-authorized Koy me person tattaka naanaati. disturb your privacy. Nana. Ah. Your privacy. Maal taate lubbu? Just Nagayaameet? one click. Thank you intala baa fakkaata. The non-authorized Nagaya person wallahi. is never disturb your privacy. Ay duba xiqqishoo dareete akkamitti jirjirte moo heruma? Just one click and secure your data. The Akkana malee duba boodas yoon taate. Xiqqisho boodas bubbulaani hono akkanatti Just one click and secure waan your namaan data. jiraatti way dhabdanire. The non-authorized person is never disturb your privacy. Ati dubare ammaan tana duba ati ganaa ijoollee daree xiqqishoodhaa miino. Biyya ho'aa jirta? Just one click and secure your data. Eh? The non-authorized Waa person ilaahi is never buti. disturb your Natti naaseen privacy. naanaati jedhe. Hin beeku. Your life, your privacy. Okay. Just one click and secure your data. Sorry, The difama. non-authorized person is never disturbed Waa your ilaahi fiti privacy. jedhufte. Your life, your privacy. Wallaahi biyyoon akka warda bareeddu sun dhufte. Just one click. Tartiibaan Your data. tartiibaan deemkaa nama nuti isini. Tartiibaan nama tartiibaan deemee moo wayi nu Your life, your wayi privacy. ciciisu jirra tartiibaan deemeef jinni naan jaasawu. Just one click. Intala baadiyyaa koo. Harappiin dalaa duraan fi. Never disturb your privacy. Si kadhalaa duraan Your fiig. privacy. Okkoti. Hayi. Just one click. Ijoollee baga nagaan dhuftan jalaa The jalchaa. non-authorized life- person is never disturb your privacy. Laafiin banadhu jina. Your life, your privacy. Amaaniyaa. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your Amaaniyaan privacy. tamsa teenni yaamutun.
Your Mu life, biraashee your jee privacy. gaddaati jettee haftee Video. Just one Meesha click jirtire and sadeen secure gadda. your data. Viidiyoo The banadhu. non-authorized Tam. person is never disturb your privacy. Na dubbistee deemtaa viidiyoo Your banadhu life, ammoo. your privacy. amma akkatti namatti haasawudha ammoo Amaanii anta Your mijiru. data. The Ay, non-authorized person is Amani? never disturb your privacy. Amma larke wayi TikTok jamaal ta'e qoy turee nagarsiisa nama. Just one click and secure your data. amma laayifis The dhiiftee non-authorized person is never disturb your privacy. Ah, Your life, live. Yaa jirtaasi? just one Adiyya maal jira sama dawara sun jira. The non-authorized person Live is never banadhu disturb video. your privacy. Garsiisime. Your life, your privacy. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, Na jijjiiram miyyoo. चाली थमर दावा करते हैं बॉना है just one click ओके and ऐसे secure ये your data. बराबर जमानों ना को गोरू जरा वरना मा खतो को गोरू जरा सिरिंज को सबने Your privacy. नहीं ऐसे Just one click and secure your data. Asaantiin tun tam isa ba The non-authorized caaltu. person is अम्मा नहीं शेयर होता शी Aakhee maa'us ba? Si dirti. Maal na dir. and secure your data. Ay. The Amma eega non-authorized dirti. person is never disturb your privacy. ati asanti mujo finne tana keessatti garatti huccuu gurattee mucaa feemaana raandoo Assalamualaikum. And secure your Walaikum data. salam. Wa alaikum salaam wardaa ko. Person is never disturb your Akkami privacy. nagaa? Fayyaadha eessa badde qoy lubbu. Yaada erga. Asiitu badee? Way wardaa way wardaa. Naman jirta lubbuun gogaa. Naman jira kuno istiidiyoo nuti ishii magaalaa nu fite jaanii adna. Ayyoo magaalaa na geessi. Bakka nagahee jite haa? Nagaan Obbolee. istiidiyoo. Nagaa wardaa taliila. Obbolummaatti waan akka fiides anuu si naman. Nagaan ko wala wadi kame. Yaa wardaa yee. Zamaanuu kun maal jira? Your life, your privacy. Zamaanuu samuuni kana beera gurguddaa fakkootina jira barsanii fi biraa badee. Beera gurguddaan eenyu gaagaa caaltumaa fi wanni hojii jira urjii. Caaltuu manaa dubra. Caal ni deebi'a. Gizee kaayiroo dhaqa. Dalagaaf jala deemaa firrii bansiisu jira. Caaltuu wayii guddoodha reeyoo heerumteellee caaltuun xiqqoodhaan. Caaltuun eessaatti qoodha? Hin beeksisan caaltuuf istiidiyoon nama beeksisuun. Caaltuun xiqqoo ati beera gurguddaa bira jirti beera sirra gurguddaa. Reengatta dalagde barkumee tana. Caaltumoo Ee. laayifi tana gartee amma osoo viidiyoo banattee amma laayifi tana nama nuti hojii jirru adda. Eenyu wajjin jirti? Wallahi Kunoo laayifi tana gartee mujaa sanna kimaa mujaa no laayifi banadhu viidiyoo. siin barbaadee jira. Mucaa kam live video banadu istiidiyoo baadiyyaa mucaa kam Obsaa maamma kanarra. Obsaa qaama miidhamaa obsaa maammata kan finfinnee kasara gurgursan caaltu ol naqaa isin barbaada. Sara okay sakee. Mucaa qaama miidhamaa finfinnee gurgursan. nagarree wayyoo no laa itti ergaa qabatti Suuraa lakkoofsa tokko barreeffatee jira. Eewwa zaman galatoome ayyee galatoome. Galatooma. Assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh obsa Waalaikum salaam. Abu lakkoofsa tokko cafaqee makiinaa kiyya kun hin mul'atu. wallahi akkasitti ilaalle taphatti jirra beektaa komentii ilaallu hobduu malee dhiifama Akkami nagaa? nagaa Fayyaadha. Fayyaadha jirtu. jirra Jirra wallah alhamdulillah. Haruma nagarta moo akkami kana beeku ni jira? ni jira Ah, wallahi sin beeku amma dura sin agarreen. Awuzu mana nagarre takka? Ana kajibu gaasin beekadee wallahi Facebook kanarratti gaafa Hamzaan post godhu tokko nagarre? Mul'ata nagarre? Ah, jaartii wajjin. Ka jaartiin garaa qabdu. Oo keenyaa hin dubbad. Ish hoy. Oy wad harre ish dubbattu. Oo wallahi. Eesani wallahi akkami nagaa? Hay keenyaa yoo no ma follow si godheew. Wala makiinaa kana bar na dagattanii bar yaa'u.
one click. Sinta kan dia mau tanya di sifra jirat. The Ati magis non-authorized tidak. person is never disturbed. Akka nagaa fayyaadha. Obsa pun kanya. Your privacy. Hai. nagaa alhamdulillah gara rabbi kamati Just one click and secure your data. Wallahi nagaa fayyaa kanaan qaba alhamdulillah. Ono follow asi bodani as jajjabeesin. Harun danu. Your life. Game hunda qaba. Geemii wayii taphachuu deemaa beektaa? Game qabachuu jira. Feemasoota Oromoo kana feemasoota Oromoo kan tokko kadhabbeen hin jiru garuu naa beeksisuu qaba beektaa? Your privacy. Si beesifna si Garuu beesifna akkamitti ono follow si goden. beektaa? Garuu akkamitti beektaa? Just one click. Miidiyaa kanarratti xiqqoo The Accounting ke private irra jira baromsa. Your privacy. laafree baay'ee irra hin jiru. Your privacy. Anu tarme kan follow si goden no tarla musadi. Just one Ansi godhen ture bara filookiyyaa baratti The godhen ture non-authorized kana person duraati. is never Akkasii. disturb your privacy. Kaawwatis hin beekame caaltuun na beektiin seeni na beekti bakka caaltuun. Just one click. laan si argee lakkisin arga bakka hedduutti The non-authorized durirraa person is never gaafa disturb your nuti waan takka waan godhuu dandeenyu waan namatti hin fakkaatu please namni afaanumaa waa godha walitti ijee waan garii hojii jijjiiran Just one click and secure Mee your waan kana data. zaman umee seenaa dureen waan kana mucaa kana jiruu kasalaa kanarraa jijjiiree jiru isaa gadhaabnu. Isteeppiin jalqabaa immoo dheeynee walii qabamnee jaartii isaa san bira dheeynee akka dubartiin biraa irraa baratanitti fiidiyoo bareedduu waraabnee wallaahi ani dhimma isa barbaachiftu an qofa yoo Obsa qabadde. ke ono an mallaqa amma qopheessaa fi jeeshidhaaf kan wayin bibbitu no anaatu qopheessa. Ani san tokko niin qopheessa saayibaa kiyyaa asfaa dubbisee na qopheessa. Anilleen isinitti ni daadha bakka. Bakka ni mari'anna. Your life. Ni mari'anna Your bakka. privacy. Anilleen isinitti ni daadhaan. Just one Bakka click. galata. Secure your data. Garee takka waasaabii Mari'anneeti waan bibbinuu fi Your privacy. akkana goona Your amma privacy. maybe nu malees silaa keessaan hin dubbatu garuu namoonni as jala jiranis maybe namoonni dabalatamuu The qabu. non-authorized person is never Maal goona disturb your seetan privacy. namuu giiftiileedha maqaa keenyaan qopheeffanna. Bakka, thank you. Jiru viidiyoodha nu qopheessaa One click. maqaa abbeeshooyin giiftii akkanaa maqaa jaaltuutiin giiftii akkanaa namuu giiftiilee qopheeffannee guyya san akkasii viidiyoo waraabamee namoonni as jala jirus hirmaatanii waan barbaadaniin akkasitti yoo ta'e moor irra bareeda namoota illee akkasitti argachuudha. Aan akka kiyyatti maaliin beektaa hanguma nuti gaafee walitti dhiyeenya qabnu kanaan osoo waan takka goone namoonni kunis ka'umsa namaaf ta'an si galee nama hirmaachisuun duratti ifii keetti gootee akka namni ka'uufiya. Akka namni nama kakaasuu yoo amma fakkeenyaaf namni tokko waan takka bitee namni kunis kana bitee nuti nama meeqa ana takka wardaa lama caaltuu sadii zamaanoo afur. Arraba kaayin bakka afaaruma sanaa ganana wayye Your life. Duftaan tantee hedduu bareedu. maaltiya Just one click and secure your Duftaan ta'e hedduu data. bareedu. The non-authorized minee person guutuba maan is rakkoo never qabate disturb your privacy. maa dhengaddafaan dubbatin baankuufar nama deemee jira lalala baankuufar Hai, hai, hai. Just one Baankofarti guddaa erga eegalte. maan rakkoo qabu isiin feetee moo Wayye. Your life, your privacy. Dhageeffadha. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your privacy. Just one click and secure your data. The non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your privacy. Assalamu alaikum Just one click and secure your data. The warahmatullahi non-authorized person is never disturb your privacy. Your life, your wabarakatuh. privacy. Maqaan akka nama takkaatti akka oromummaatti Just one mucaa click kana and gargaaruu secure your fedha. data. Casumallee kan The sanyii non-authorized person is never disturb your privacy. akkasii Inboxumaa fi akkaawuntii namaa kan nu jira. Waan tugaatti qonna amattanii nama mana gaafate akkaawuntii kanneetti walitti qabee booda irra mari'anna. The non-authorized person Morning is nyata. never disturb your privacy. waa takka rakkoon qabu malattuu isaanuu obsaa jaanii sitti dhufaniimi. yaa Just one click and secure your data. Mee as keessaa namni hin beekne kan nama jira. Warri nama Tamucaan jirtu akkaawuntii nama taa'ame irratti ergin. Your life, your privacy. Zabalooti qorraa nyaadha. Just one Ah, click no, and wanda kana secure jaamu your jirtu data. akkaawuntii obsaa maaliin The godhan? non-authorized person is never disturb your privacy. Amma ki goonu. Your life, Ni your qosaati. privacy. Dhimma mucaadhaa hojii humnaaf waan ta'eef akkaawuntii mucaa kana hojii humtu nama sadii banna obsaa mucaa The mataa isaa non-authorized taakka jiru. person is never disturb your privacy. Akka inni irraa baasee hin balleessine akkaawuntii tun itti deebisnee jireenya isaatti gad dhaabnu akkaawuntii dhuunfaa Just keenyaatti one hin taatu click and tokkoffaa secure your gatamaadha. data. Ani nama dhuunfaan natti ergatee bira naa geessu jiru amaanaa fuudhee akkuma dur godhuun godha sadarkaa qabu dhimma carraa dhimma guruupii teenyaan goonu immoo
obsaa taakka nama biyya jiru keessaa nama dhimma kana abbummaan qabatu nama lama biratti daballee akkaawuntii irraan baane irra galu malee irraan baane bulookii bannee tanama sadii maallaqni hamma barbaannu gaafa ol guurame hojii isaa uumnu murteessine sammooda akkaawuntiin sossootti akkaawuntii isaa qofa irratti hin yaadu jiru qaba nama sadii isaa wajjin. Good job. Mucaa kana mariisiifnaa Laal usgaa amma asitti wayin si yaadachiisa obsa. Guyyaa deemnee waa geessinee fi haadha mana isaa sarpiraayiz goonu sanii akkaawuntii banna hojii. haala wasaalan. Isaanis geessinee fi viidiyoo marree isaanis sarpiraayiz goone akkasii akkaawuntii isaanii bannee gad deebine. Walii galle. San booda taphni egaa achii deebine booda bakka amma tana dubbii asitti haa cufannu. Hedduu bareeda. Bakka warra amma akkaawuntii ergaa irratti neenaaf jedhamu kanas akkaawuntii kaan irratti akkana kan goonu. Amma Akkatti kam? irratti yoo seenee Zammo waallee ni hambifata garatti paablikan godhaniiti. Bakka amma haadha abdumee waan kana keessaa mareenna. Yaa yoo guruppii kiriyaat gootanii nu galchitan nu galcha yookaan ammoo ifadha. Yaa bakka keessaan akkasi dhufa. zammaan